Harkafuun akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan qophii keenya kan torbaniin isinii dhiyaatu qophii Sona Miidiyaa Harraati. Sona Miidiyaa Harraa keessatti biyya keenyaaf waa'ee saba keenyaa akkasumas aardii keessa jiraannu ilaalchisuudhaan miidiyaaleen tibba kana maal haasa'anii isa jedhu waliin ilaalla. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa Harraati. Tibba kana dhimmoota miidiyaaleen gurguddoo addunyaa irratti fuulleeffatanii gabaasaa jiran keessaa tokko waa'ee atileetii Oromoo Fayyisaa Lalisaati. Har'as miidiyaaleen baatii shaniin booda dhimmicha akka haaraatti irra keessa deebi'anii ilaalaa jiru. Fayyisaan harka isaa wal jala qaxxaamursee yoo mormii sana waltajjii Riyoo irratti agarsiisu battala qalbii uummata addunyaa hawwatee kan jedhe BBC'n tibba kana Fayyisaa waliin gaaffiif deebii gabaabaa taasisee jira. Mudannoon kun raawwate baatii shaniin booda har'allee Fayyisaan biyyi isaa bilisoomtee guyyaa tokko biyya jaallatuuf fiiguudhaaf hawwii guddaa qabaa kan jedhu BBC'n gaaffilee murteessoo ta'an keessaa dhimma maatii isaa fi akkasumas ogummaa isaa ilaalchisee yoo inni Yuunaayitid Isteet keessa hayyama jireenyaa dhaabbataa gaafatee jiraachuuf fedhii qabaatellee gaafatee ture. Gaazexeessaa BBC Juuliyaan Kayantu dubbise Fayyisaa gaaffii duraa biyya biraaf fiiguudhaaf karoora qabdaa jedhetu kan Juuliyaan gaafate. Oromiyaa biyya koo Oromoo lammii koo galaa seenaa jedhee dhaamsi nannaan maddu lubbuu koonsiif kennaan sitti waakkadhu. Oromummaa kiyyaa uumaan na badhaase kan namni naaf kenne anaan bakka bu'u gati ofirraa baase. Otoo lammii kiyya rasaasaan fixanii otoo saba kiyya hidhaan dararanii hin qabu gammachuu rafeen bulu'anii jedhee miidhaa lammii addunyaatti labsee fira gammachiisee diina qalbii qabse. Leenca sanyii leencaa Fayyisaa Leellisaa mee waraana kamtu duubatti deebisa. Leenca sanyii leencaa Fayyisaa Leellisaa mee agaazii kamtu duubatti deebisa. Waan akkasii ilaalcha yookaan immoo I always wanted to run for my country, for my people, the Oromo people. So I would like to see myself in the future in a country where the current government is removed and my people get freedom so that I will run for my country, not for a different country. Gaaffii Juuliyaan kanaaf deebiin Fayyisaa gabaabaadhumatti fedhii biyya biraa bakka bu'anii fiiguu hin qabu kan jedhu ture. Yoomiyyuu biyya koo bakka bu'een fiiguu barbaadaa kan jedhe Fayyisaa Lalisaa mootummaan amma jiru kun kufee biyya bilisoomte keessatti uummata jaallatu bakka bu'ee fiiguu malee biyya namaatiif alaabaa namaa qabatee fiiguuf akka fedhii tokkoyyuu hin qabne jabeessee dubbatee jira. Maatii kee, haadha manaa kee, ijoollee kee irraa erga adda baatee baatii shan guutteetta jireenya kolugaltummaa yoo yaaddu mallattoo sana Riyoo irratti agarsiisuu keetiif maaliifan kana godhe laata jettee gaabbitee beektaa jedhee gaafate Juuliyaan. It's been a heavy personal price for you to pay. You're speaking to people from the United States. You're basically in exile. You're away from your family. Do you have any regrets about crossing that Rio finishing line and making that visual statement, those crossing hands above your head? I have no regret doing what I did at Rio. I would rather regret if I have not done anything. I know my families are just living far away from me and that might be a problem, but again, at the same time, my families could have been one of those Oromo families who might have shot dead on the street during the Oromo protest. So what I did, there is no regret in it, and I was successful, and I brought to light the Oromo protest and the Oromo people's question. I would rather regret if I would not have done anything. Deebiin Fayyisaa gaaffii Juuliyaaniif otoon kana hin goone ta'een gaabban ture kan jedhu ture. Maatiin koo biyya jiraachuuf ulfaataa ta'e sana keessa akka isaan jiran nan beeka. Sun dhugumaan rakkoo guddaa ta'uu mala. Garuu ammoo irra deebi'een ammas baatii shan booda isinitti hima. Maatiin koo maatii Oromoo ijoolleen isaanii duraa du'an irraa adda miti. Hin mudanne malee ijoollee shamarran rasaasaan ajjeefaman keessaa
tokko ta'uu malu turan. Kanaafan hin gaabbu gocha koo sanatti. Rakkoo sabi koo keessa darbaa jirudha kanan gara qalbii addunyaatti fide. Otoon kana hin goone gaabbii guddaa keessan jiraadhan ture jedhe. Maatii kee keessumaa haadha manaa keef ijoollee kee yaadaa jiraachuun hagam ulfaata kan jedhu gaaffii Juuliyaan Fayyisaaf dhiyeesse kan biraa ture. We've spoken to your wife and she clearly misses you very much. How difficult is it for you? Because I know you have some contact, but maybe not as much as you like. I really miss my family too. I miss my wife, my children. But at the same time, this problem is not any more bigger than the difficulty that the Oromo people face in the country. It's okay that I miss my family, but a lot of Oromo people are lost permanently their children and their family. So compared to other people, this is not a problem for me. Namni maatii isaa hin yaadne hin jiru. Hundumtuu maatii isaa ni yaada jechuun jalqabe Fayyisaan. Maatii koo baay'een yaada. Kun garuu rakkoo dhuunfaa kootiiti. Rakkoo nuti akka sabaatti keessa jirru rakkoo dhuunfaa keenyarra guddata. Kanaaf yoom maatii koo yaadaa jiraadhi anaaf homaa jechuu iyyuu miti. Haadha baay'eetu dhala ishee bor deebitee hin argine awwaallatte kan mootummaan sun ajjeese. Maatii koo waliin Waaqayyo jedhee wal agarran ta'a. Kan deebi'anii dhala isaanii maatii isaanii, haadha isaanii, ilmaan isaanii hin argine kumaatamatu jira biyya koo keessa. Kanaaf kun anaaf rakkoo fakkaate natti mul'atu jedheen. Mudannoo riyoo sanaan booda haati manaa kee akka ati gara biyyaatti deebitee hin galle yoo dubbattu baay'ee siraajee ture kan jedhu gaaffii Juuliyaan keessaa isa tokko. Your wife doesn't want you to return home because she says you wouldn't be safe at home. Does that surprise you to hear her say that? She knows that I might get killed if I went back. So it's okay that I am alive and living far away from her instead of going back and getting killed. I love her and she loves me. So we will overcome this one day. Yoon deebi'ee gale waan na mudatu waan beektuuf kana jette haati manaa koo jedhe Fayyisaan. Yoo lubbuun jiraanne yoomiyyuu wal agarra. Yoon du'e garuu deebi'ee hin galu. Kanaaf otuma na jaallattu otuma na yaaddu akka nafu barbaaddee jedhe. Gaaffii biraa Juuliyaan gaafate mootummaan si simanna Fayyisaan yoo gara biyyaa deebi'ee dhufe simannaa gootaa simanna jedhee dubbatee ture ati garuu hin amannee kan jedhu ture. When you left, at the time we did speak to the Ethiopian authorities, to the government, and they said you have nothing to fear, you'd be welcome back home as a hero. Clearly you don't believe them. Ethiopian government says one thing and does the other. I have no confidence and trust, and neither does the Ethiopian people or the Oromo people trust what the government says. So, and also, as soon as I showed that Oromo protest gesture in Rio, they put up on their Facebook account, the government's Facebook account, that Faisal Lalisa demonstrated and showed what the government called the terrorist gesture. So they have already shown their intention to oppress me if I go back. And also, my Oromo people were killed for showing the same gesture. So how am I going to get any privileged treatment? Mootummaan sun kan inni dubbatuuf kan inni hojiirra oolchu wal simee hin beeku garaagaraa kan jedhe Fayyisaan. Dargaggooti Oromoo baay'een kan ajjeefaman mallattoo ani Riyoo irratti agarsiise sana agarsiisuu isaanii qofaaf ture jedha. Akkuman mallattoo sana agarsiiseen yeroo gabaabaa gidduutti Fayyisaan Riyoo irratti mallattoo biyya keessaa shororkeessitooti itti fayyadaman agarsiisee jechuun marsaa hawaasummaa mootummaa irratti barreessanii turani. Kan kana barreessan otoon galee ammoo maal akkana godhan beekuun nan dhibuu jedha. Mootummaan sun kan haasa'uuf kan inni godhu akka waliin fakkaanne uummatiyyuu akka gaariitti bareechee beekaa jedha Fayyisaan. Gaaffiin dhumaa dhimma viizaa isaa ilaalchiseetu. Kanati amma United States keessa jiraachaatti jirtu viizaa dhaabbataadhaan miti. Viizaa dhaabbataa gaafachuudhaaf karoora qabdaa kan jedhu ture gaaffiin Juuliyaan. Deebiin Fayyisaa kaayyoo as jiraachuu hin qabu. Viizaa ani amma qabu hangan turuu barbaadu na tursa. Qalbiin koo ammayyuu kan jiru biyya koo keessa. Biyya namaa jiraachuu hin barbaadu. Rakkina ta'ee jennaan malee. Kanaaf haguma viizaan koo na hayyamen biyya kana turaa jedhe. You're in the United States on a special skills visa. It is a temporary status. Do you have plans to seek permanent asylum in the United States?
Since my wish and my hope is one day to go back to my country, I will remain in this country as long as my visa allows and permits me to stay here. I have a valid visa to stay. I have no problem. So I have no other intention to ask asylum. Deebiin Fayyisaas kaayyoo as jiraachuu hin qabu kan jedhu ture. Visa ani amma qabu hangan turuu barbaadu na tursa. Qalbiin koo ammayyuu kan isheen jirtu biyya koo bilisoomte keessadha. Biyya namaa jiraachuuf fedhii tokkoyyuu hin qabu. Rakkoo natti ta'ee jennaan malee. Kanaaf haguma viizaan koo naa hayyamen as jiraadhaa jedha. Walgaa Oromootaa wiirtuu maachaftuu lamaa Finfinnee biitu faan akkamii gurgurama. Didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti tuqii lafa kee lakkisini. Amma moo qabxii taanutti ceena. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee maaster pilaanii magaalattii gufuu hedduun quunnamaa ba'ee torban muraasa ittaanu keessatti mana mariif dhiyaate akka raggaasifamuuf jiru biyyattii keessatti gaazexaan maxxanfamu riippoortar amajjii 4 kaleessa jechuudha gabaasee jira. Hoogganaan piroojeektii maaster pilaanii kanaa otoo maaster pilaaniin kun mana mariif hin raggaasifamin dura bulchitooti aanaalee magaalattii fi kutaalee magaalaa Finfinnee keessa jiran akka irratti mari'ataniif dhiyeessuu isaa ifa godheera riippoortar. Waggoottan kurnaniif akkasumas waggoottan 25 dhufan keessatti bu'aa maaster pilaaniin kun buusaa jedhamee fi qabiyyee maaster pilaanichaa irratti walgahii tibbana geggeeffame irratti dura ta'an piroojeektii kanaa kan duraanii obbo Maatiyos Asfaaw ibsa bal'aa laataniiru jedha riippoortar gabaasasaa kana keessatti. Finfinneen umurii waggaa 130 qabdu keessatti maaster pilaanii 9 keessummeessuu ishees kan gabaase gaazexaadhuma kana. Kan amma magaalattiin hojiirra oolchuuf qophii jala bultii jalqabdee jirtu kun kurnaffaadhaa jedha. Maaster pilaanii inni kurnaffaa kun kanneen kanaan dura hojiirra oolan 9 bal'inaanis ta'e qabiyyeensaa addadha akka riippoortar jedhutti. Maaster pilaaniin salgaffaa fi kurnaffaan ogeeyyii biyya keessaatiin qophaa'ee kan jedhu riippoortar kan duraa 8 garuu ogeessota biyya alaatu qopheessee jedha asirratti. Yeroo adda addaa dhimma maaster pilaanii Finfinnee fi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee gabaasaalee gurguddaa dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Ragaalee adda addaa dhiyeessuun akka maaster pilaaniin sun kaampaanota biyya Faransaay lamaan qophaa'ellee eerreerra. Maaster pilaaniin kun qophaa'uuf waggoota 10 kan itti fudhate ta'us miidiyaadhumti biyya keessaa yeroo hedduu gabaasaa ture. Beektonni akka ibsaa turanittis maaster pilaaniin ammaa kan Finfinneeti jedhamee hojiirra oolaa jiru kuni maaster pilaanii kanaan dura dhihaatee turerraa adda akka hin taaneef har'as bifa hedduun lafa Oromoo naannawaa magaalattii jechuun magaalaa Finfinnee jiran kan hammate ta'utu dubbatamaatti jira. Maaster pilaanii salgaffaaf kurnaffaa kanarratti taatoo olaanaa ta'uun kan beekamanii obbo Maatiyos Asfaaw maaster pilaanii kurnaffaa kanaaf koomishinara ta'anis muudamaniiru. Maaster pilaaniin kun guddina dinagdee uummattoota Finfinnee keessa jiraatanii kan tiksu Finfinneen teessoo dippiloomaatota Afrikaa ta'uu ishee akka gaariitti kan mul'isu taasifame kan qophaa'edha jedhu. Kanaan dura gara moggaatti yaatee lafa qabdu hektaara 54,000 hundarratti gamoo ijaarrattee kan xumurte Finfinneen maaster pilaaniin haaraa kun moggaatti otoo hin taane samiitti akka ol ishee dheeressuuf jirullee riippoortar gabaasee jira. Finfinnee gara moggaatti bal'isuuf kan waggaa 10 guutuu irratti hojjetamaa ba'e maaster pilaaniin magaalota Oromiyaa of keessatti hammate sun kan mormii uummataa kaase mootummaan haquu isaa ibse waggaa tokko hin guunne. Kana gidduutti maaster pilaaniin Finfinnee gara samiitti fuudhee guddatu kun ogeessota biyya keessaan qoratamee hojjetame raawwatame moo akkami? Kun gaaffiidha. Finfinneen yeroo ammaa jiraattota miliyoona 4 of keessaa qabdi. Koomishinarri haaraan maaster pilaanii kanaa obbo Maatiyos Asfaaw akka jedhanitti ammoo yeroo dhiyootti jiraattonni miliyoona 1,300 ta'an akka itti eda'amuuf jiran ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti uummati kun hundi kan jiraatu Finfinnee walakkaa ishee keessa. Kanaaf akka pilaanii haaraa amma ba'eetti zoonii tokko kan ittiin jedhan walakkeessa magaalattii keessatti manneen hedduutu ijaaramuudhaaf jira. Zoonota bakka 4tti qoodaman biroo keessatti ammoo abbootiin qabeenyaa gamoo ijaaran kamiyyuu gamoo sanarratti manneen jireenyaa ijaaruun dirqama akka maaster pilaanichaatti. Kanneen manneen jireenyaa of keessatti hin hammanne waajjiraalee mootummaa, waajjira humna tikaa fi humna ittisaa biyyattii yookaan humna waraanaa, hospitaalota,
dhaabbilee amantii, hoteelotaa fi manneen barumsaa irratti manneen jireenyaa hin ijaaraman. Kan hafan irratti garuu manneen jireenyaa ijaaruun dirqama abbaa qabeenyaa sanaati jechuudha. Kanaaf giddugaleessi magaalaa Finfinnee jiraattota miliyoona 8 keessummeessitii jedhanii jiru. Manneen kanaan dura jiraniif akkasumas dullooman hireen isaanii maal fakkaata maaster pilaanii haaraa kana keessatti isa jedhuuf hiree tokkoyyuu hin qaban. Ni diigamu akka komishinerichi jedhanitti. Isaan dulloomaniif maaster pilaaniin haaraan kun tufee isaan baasa. Diigamanii akka maaster pilaanii haaraa kana keessummeessuu danda'anitti deebi'anii ijaaramuu jechuudha abbaa qabeenyaaf laatamanii. Zoonii tokko jedhamee kan daangeffame kanneen akka qe'ee Piyaasaa, Beeraawii, Meeksikoo, Laga Haarii fi kan fakkaatan keessatti gamooleen ijaaraman lafa hektaara tokko irratti manneen 150tu ijaaramuu qaba. Walitti bubbunnee Finfinnee nuti gara samiitti dheeressinu kun jireenya jiraattota isheetiif gaarii ta'a jennee yaannaa jedhu obbo Maatiyos. Maaster pilaaniin Finfinnee 9ffaan akka lakkoofsa biyyattiitti bara 1994 bahe kan xumuramu ammoo bara 2016 ture akka obbo Maatiyos jedhanitti. Maaster pilaaniin 10ffaa kun silaa kan magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee jiran waliin qindoominaan hojjetame uummati waan mormii kaaseef jecha qofaatti maaster pilaanii ofii baafachuuf dirqamnees jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti kan Finfinneen waggoottan 4 darban maaster pilaanii hin qabaatin hafteefis sababaama uummati Oromoo mormii kaaseefidha. Sona miidiyaa har'aaf qabxii isa dhumaatti yeroo dhufnu ammoo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoota seeraa 10,000 ta'aniifan dhiifama godhee jedha. Eenyu hidhamtooti kun maal balleessanii hidhaman? Hidhamtoota siyaasaa otoo mirga lammiilee isaaniif dubbatanii hidhaman ni hammatamoo hin hammatu? Dhugumaan mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota kanaaf dhiifama gochuuf mirga guutuu qabaa laata? Kun kan daawwataa jirtan sona miidiyaa har'aati. Obbo Muktaar Kadir irraa baallii kan fudhatan pirezidantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hidhamtoota nuti dhiifama goonuuf kun 10,000 yakkoota garaagaraa raawwachuudhaan kan mana hidhaa turanidha jedhu. Kana gochuufis mana murtii naannichaa fi mana murtii federaalaa irraa bakka bu'ummaa fudhatanii akka dhiifama kana godhan dubbatu obbo Lammaan. Hidhamtooti kun kanneen bara hidhaa isaanii 1/3 fi walakkaa ol raawwatan akka ta'anis ibsaniiru. Hidhamtooti kun turtii mana hidhaa keessatti naamusa agarsiisaniif akkasumas yeroo gara hawaasichaatti deebi'an jijjiirama fiduu ni danda'u jedhee kan mootummaan itti amanedha jedhu. Kan dhiifama godheefis isaanuma obbo Lammaa Magarsaati akka seerri mootummaa naannoo Oromiyaa keeyyata 57 muraa 3-1 isaanii hayyamutti. Kanneen dhiifamni taasifameef keessaa namooti hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e kanneen ganna 13 fi sanaa ol itti murtaa'es jiru jedhu. Kanneen dhiifamni kun taasifameef keessaa baatii 6 kaasee hanga ganna 25tti kan murtaa'e fi sana keessaa 1/3 kan hidhaman keessattis argamu akka isaan jedhanitti. Haa ta'uti heera mootummaa naannoo Oromiyaa keeyyata 28 irra daddarbuun kan yakka dalagan kan murtoon du'aa itti darbe kanaan dura dhiifamni ta'ee fi yakka biraan ammoo kan deebi'anii hidhaman kanneen malaammaltummaan hidhamanii jiran kanneen gudeeddii yakkaa raawwatan karaa seera ala ta'een ammoo namoota daddabarsuu keessaa ga'ee qabaatanii fi kan sanaan walqabateen hidhaman namoota akkasiif dhiifamni kun hin ilaallatu ni jedhu obbo Lammaan. Dhiifama kana ilaalchisee kanneen ija shakkiin ilaalan akkuma jiran hedduun ammoo tarii hidhamtooti siyaasaa baay'annaan mana hidhaa bal'isachuuf kanneen yakka xixiqqaan hidhaman hiikuuf murteessanii kan jedhan yaadota garaagaraatu marsaalee hawaasaa marsaatti jira. Egaan sonni miidiyaa har'aaf jenne kana fakkaata torban sagantaa biraatiin walitti deebina haga torbanitti torban gaarii. Oromiyaa biyya koo Oromoo lammii koo galaa seenaa jedhee dhaamsi nannaan maddu lubbuu koonsiif kennaan sitti waakkadhu. Oromummaa kiyyaa uumaan na badhaase kan namni naaf kenne anaan bakka bu'u gati ofirraa baase. Otoo lammii kiyya rasaasaan fixanii otoo saba kiyya hidhaan dararanii hin qabu gammachuu rafeen bulu'anii. Jedhee miidhaa lammii addunyaatti labsee fira gammachiisee diina qalbii cabse. Leenca sanyii leencaa Faayisaa Leellisaa mee waraana kamtu duubatti deebisa. Leenca sanyii leencaa Faayisaa Leellisaa mee agaazii kamtu duubatti deebisa. Akkas jedhe Fayyoon
Oromoo ta'uun qofti erga yakka ta'e addunyaa fanisa miidhaan irra ga'e jedheen harkol qabee diddaa koo mul'ise ayyoomuun dagat sabarraa dhaladhe lammii na guddise. Lammii koo si malee qananii hin qabu biyya koo hin gaabbu lubbuu siif dhabu ilmaan kee goota meeqa fannisanii daa'imas meeqa karaatti hambisanii. Saba koo ani yoomuu sirraa nafu jabaadhu diinni diina garaa allaafu. Lammii koo waliin kaanee roorroo qollaa tokkummaaf jibbaataaf gumaaf lollaa. Lammii kiyyaa dhumoo gamoon ijaarradhu diina waliin sirbee gabroomsaan faarfadhu. Yoo sabni koo boo'e ani faanan boo'a yoo lammiin gammade anis gammadaadha. Lammii koo dhumaniif keessi koo madaadha. Meena dhaggeeffadhaa warri garaan mookse kan keessi fuudhee keetiin si gowwoomse qananiif gammachuun lammii faana malee garamitti gorta gaafa lagaan gale. Falmaa wareegamuu seenaan nu yaadataa lammii irraa dheessinus seenaan nu gaafataa. Lammiin koo sabni koo rakkataatti dhufeef waan qabu gumaache maaf garaa jabaatta maaliif nyaatta dache jedhi kaafa isaan leenci dhalche. Meeqa qananiis keessa sirra fiigu attamiin nyaattaree kan siif jedhee dhiigu kan lafeen ijaare allafaan hin diigu amma qaadhaaf malee garaadhaaf hin fiigu miila qofa miti ani sammuus qabaa biyya bilisoomte arguuf abjuun qaba. If booda deebi'ee isa diinni bitu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Qaqqalee dhiigaan deeqqifatee foddaa bilisummaa kunootti dhihaatee tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafatee.